Jamtoota maatiiwwan BMM Oro Buzeeks Multimedia kanuma mataa kiyyaa asumarraan isinii dhiyaadhu. Egaa yeroo garaa garaa komii namoota garaa garaa akkuma jirutti ta'ee naan fudhadha. Akka nu beektan Buzeef takkiidhaan nu beektanii ammas walumaan jirra wanna dadda nu baasee hin jiru garuu haala hojii yeroo ammaa kana hojiinis akkuma isin beektanii biyya kana hojiinis hin jiru bishaanni hin jiru. Ibsaani gaafii jira gaafii hin jiru rakkinni hin jiru kanaaf xiqqoo ishee takkeen na bira hin jiru kanaaf jedheetanii xiqqoo isin biraa afur jedhetan dhufa malee isa biraan biseeti miti amma garuu qoosaa xiqqoo isinitti meetan isin bohaarsee deebi'a. Jaarsa dhukkubsatee mana yaalaa dhaqa. Jaarsa dhukkubsatee mana yaalaa deemaniiti dooktarri teessa maal taatan abbabba. Na dhukkuba mucaago baay'ee na dhukkuba dudda na kuta mataa na bu'aafata yeroo baay'ee lafti naamara laa naamammara deebi'ee immoo nyaata baay'ee na nyaachisa garmalee nyaadha maaliin nyaadha qoonqoo namatti buusee firiina warra dhiisaa irraa kan qabu jedhee dhiiga fuudhee ilaaleeti dooktarri xiqqoo ture firii dhiiga isaanitti abbabba baay'een gadda maal immoo dhiiga keessatti sukkaarra argameera. Kana gadi taaree naa gammadi malee maaloo sukkaara mana kooti ijoollee waa itti shaaruu abdee rakkattu maaloo zayitiin akka keessa jiru amma zayitiin naa barbaadii keessaa jedhama. Kaat wal bitanii jirta. Barataadha ammoo. Barataa tokkotu yeroo baay'ee egaa barattoonni tokko rakkoo nabanii barsiisa maqaa waamu isaa bira deemeeti bakka inni biiroo taa'utti barsiisa. Maal taate? Waa isin gaafachuun dhufe. Maayin wanta ni hojjenne tokkotti na adabu maal akkamittiin wanta ni hojjennetti maal godheen si adabanna akkas taanaan hojii manaa hin hojjenne kida chaartan nan beeka. Deebii lammaffaa immoo kadhumarraa tokko immoo dhumarra jirti. Abbaa warraa fi haadha warraa tokkotu jiru baay'ee wal fakkaata wal qochoo wal fakkaata. Gaaf tokko yeroo malee inni biiroo keessa taa'ee hojii hojjetaa jirutti hidhatte ija bobaasaa hidhatte innaan maal taate bareeddu inni ati manatti na gugubdu sitti xiqqaannaanii biirootti na qoccoluu dhufte lakki si qoccoluuf hin dhumne gaa'elli keenya asumarratti akka daanga'uuf gaa'elli keenya asumarratti akka hafuuf akkati na hiiktuuf dhufe qubeelaa kee isatti na hagootee turte harkarraa baafadhee minjaalarra sii kaa'ee dhufe. Ofii kooti immoo nama itti hirmuu argadheera. Namicha itti hirmuuf argatte kana teessoo isaa fi lakkoofsa bilbila sanaa laachuu dandeessaa? Maal gochuuf? Ajjeesuufi? Maal maraatuudhaan kan nama ajjeesu? Lakkii kanaan ani kanan barbaadeef sumaan fuudhuu isaatiif akkan galateeffachuuf jedheetani. Achumaan immoo qubeelaa isaatii naa deebiste kana kan inni irraa bituuf jedheetani. Galatamaan isin jedha. Kana waraabaa jiru Galaanaa Geetachooti. Isaa wajjin yeroo dhiyootti isin dhufna. Kana qopheesse immoo kunooti. Kana daayirektii godhe immoo kunooti. Kana yuutuubitti isiniif viidiitii godhu immoo kunooti. Hunda isaaniiyyuu hin galateeffannaa. Galatoomaa BMM Oro subscribe gochuun dagatina. Ulfaadhaa bakka jirtanitti isiniin jedheera. Share gochuun dagatina mas. Thank you everyone. I love you. All of you. Thank you for laughing for